Harargee aanaa Dadarii fi Baddannootti waraanni maafiyaa PP maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun uummata gidirsaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Haacaaluu Rooba. Moorni bilchiqinnaa hammeenyummaan caasaa isaa jabeessuuf halkanii fi guyyaa hojiiwwan yakkaa kan hojjetu akkuma waggootan torban kana guutuu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa maqaa ilmaan keessaan miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Isin sabboontotaa fi kanneen biroon yakkee saamuu hidhuu manneen irratti gubuu fi gochaawwan farra namoomaa raawwachaa ture amma ammoo gara baha Oromiyaatti sochiin waboo babal'achuu hordofe namoota nagaa irratti daran cimsee itti fufee jiraachuun himame. Bifuma kanaanis godina baha Harargee aanaa Dadar Araddaa Ifa Baas jedhamu keessaa torban kana uummata bakka qonnaa isaaniitti galee midhaan isaaniirraa bineensa eeggatu humnoonni milishaa halkan bakka ooyiruu isaanii deemuun maqaa isin hidhata waboo qabdu jedhuun doorsisanii maallaqa harkaa fudhachuu gariin ammoo reebuu bakka midhaan isaanii ari'uun midhaan bineensonni akka nyaatan taasisu akkasumas meeshaa irratti dhukaasuun shororkeessaa akka jiran jiraataan arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise ifoomseera. Kana malees manneen namoota irra deemuun dirqamaan qabanii mooraa waraanaatti erguun daran cimee itti fufee kan jiru yoo ta'u kanneen barnoota barachuuf qophiirra jiran abbootii warra daa'imman guddisanii fi namoota dhukkuboota adda addaa qabanis dirqiin ofitti dabalanii gara mooraa waraanaatti ergaa kan jiran hoggaa ta'u akka waliigalaatti haalli uummanni onichaa keessa jiru daran yaaddessaa ta'uu sitti dabaluun himaniiru. Dabalataanis namoonni akka ilmaan isaanii mooraa leenjii hin deemne dhokfatan yookaan maallaqa gahaa qaban nama tokkotti qarshii 2,000 kaffalanii mooraa waraanaa akka hin deemneef hambisaa jiraachuunis ibsameera. Godinichuma aanaa Baddannoo ganda Gooroo Wadoo irraa loltoonni gara jabeeyyii bilchiqinnaa torbee tokko dura maqaa waraana bilisummaa Oromootu aanaa keenya seene jedhuun hawaasa hunda halkan guutuu fedhii isaanii malee humnaan waardiyyaa baasaa kan jiran ta'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kana malees ergamtoonni faashistii Abiyyi Ahimad dantaa dhuunfaa isaanii qofaaf dhimmaman gatii humnaa olii itti fe'uun torbee darbe irraa eegaluun gibira manaa kennaa jechuun itti deddeebi'anii hawaasa rakkisaa jiraachuun ifameera. Baha Wallaggaa aanaa Sibuu Siree keessatti dargaggoota ukkaamsuu dabalatee dararaan garaagaraa murna PP'n uummata irratti jabaachuun ifame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Kennaa Sabaa. Murni badiin bututtuu impaayeratti suphuuf lubbuu fi qabeenya ilmaan Oromoo mancaasaa oolu bilchiginnaan jaliiwwan isaa sadarkaa olii hanga gadiitti jiran uummatatti bobbaasuun aanaa Sibuu Siree Burqaa Xaaloo keessatti fulbaana 26/2025 irraa eegalee kan duraanii olitti hidhaa saamicha gudeeddii raawwachuun akkasumas dargaggoota ukkaamsuun leenjii waraanatti guuraa jiraachuu maddeen gabaasan. Goolessitoota waraana Koloneel Abiy Ahimadiin maatii isaanii irraa qabamuun yakka tokko malee hiraarfamaa kan jiran keessaa kanneen maqaa arganne Fiqaaduu Gammachuu, Nagaraa Zannabaa fi Biraanuu Zannabaa kanneen jedhaman dabalatee namoonni hedduun sababa hin beekamneen hidhamanii gidirfamaa jiraachuun dabalataan ibsamee jira. Sirna dhablummaa fi hammeenyaan kan guutame bulchiinsi sirna nama nyaatan bilchiginnaa mirga lammiilee nagaa sarbuun hoomaa waraana qe'ee uummataatti bobbaasee sarbamiinsa mirga namummaa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessatti loltoonni bilchiginnaa hawaasa walgahii baasuun reebuu fi aanaa Shanan Qoolutti immoo saamicha raawwatan. Dabalata isaaf Jaal Sabaafan Waaggaarii. Gadda fulbaana 28/2025 aanaa Muneessaa ganda Eeban Dhuubboo iddoo addaa baan badhaa jedhamu keessatti loltoonni sirnichaa uummata manaa yaasanii reebuun miidhaa qaamaa irraan gahu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Loltoonni kunneen yeroo hawaasicha mana keessaa yaasan walgahii qabdu jechuun erga walitti qabanii booda iddoo waraanni bilisummaa Oromoo jiru isintu beeka waan ta'eef isin bira darbee dhufee yoo nu lolee nutillee isin hin dhiisnu isin ajjeesna jechuun namoota hedduu uleen reebuun kan miidhan yoo ta'u isaan keessaa nama maqaan isaa Qaabatoo Huseen jedhamu hedduu miidhamee jiraachuu jiraattonni gabaasaniiru. Godinichuma aanaa Shanan Qooluu ganda Cabbii Qaammee keessatti fulbaana 26/2025 loltoonni sirnichaa namoota maqaan isaanii Aliyyi Muhammad Jalaa loon 2, Abbaas Ahimad Jalaa loon 2, Muhammad Ahimad Jalaa loon 3 fuuchuun namoota hedduu immoo reebaa akka turan gabaasaan nu qaqqabee ni addeessa. Kan dhagaa jirtan oduu raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Godina Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaatti waraanni faashistii PP dargaggoota tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Guutuu gabaasichaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa iddoo addaa Qarsaa jedhamu irraa fulbaana 27/2025 dargaggoo maqaan isaa Lammii Xinqataa jedhamu gara jabeeyyiin waraana bilchiginnaa badii seeraa tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesanii deemu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti Lammiin hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiiyyuu kan hin qabne yoo ta'u
ta'u loltoon bilisiginnaa ajjechaa gara jabinaa kanarratti raawwates firuma dargaggoo kanaa kan ta'e milishaa maqaan isaa Buzee Ittafaa jedhamu yoo ta'u dhugaatii alkoolii dhugee machaa'uun akka ta'e maddeen dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Oduu biroon immoo godinichuma bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 3 keessaa fulbaana 28/2025 waraanni sirna nama nyaataa PP dargaggoota maqaan isaanii Lataa Warquu, Ayyaanaa Ulfinaa fi Milkiyaas Mootii kanneen jedhaman yakka tokko malee reebicha ulfaataa qaama laalessuu erga irratti raawwatanii booda waajjira poolisii ganda duwwaa 7 geessanii hidhuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Dargaggoonni kunneen hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiiyyuu kan hin qabne ta'uu kan himan maddeen jaleewwan sirnichaa garuu maqaa obboleessa keessan isa bosona jiru quunnamtu jedhuun kan hidhan ta'uu har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Lolaan waraana bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbachuu kan dadhaban ergamtoonni abbaa irree koloneel Abiyyi Ahimad goleewwan Oromiyaa cufa keessatti haala duraan amaleeffataniin olitti maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti sarbamiinsa mirga namoomaa raawwachaa jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa keessatti hawaasa saamaa jiraachuun maddeen ibsaniiru. Dabalata isaaf Jaal Irbuu dhugaa. Murni bilisiginnaa fulbaana 25/2025 aanaa Adaabbaa ganda haqootti daldaltoota uffata gabaa irratti gurguratan galgala yeroo isaan dachaafatanii galfachuuf jedhanitti kuntaala 30 harkaa fuudhuun kuntaala 27 waajjira poolisiitti galchanii kuntaala 3 yeroo sana kaabinoonnii fi milishoonni sirnichaa addaan qooddachuun fudhatanii jiraachuu maddeen ibsanii. Ittuma fufuun magaalaadhuma Adaabbaa keessatti namoota mana namaa kireeffatanii jiraatan halkan sa'a 5tti waraqaa ragaa ittiin mana kireeffatan fidaa jedhanii hawaasa mana keessaa yaasuun namoonni waraqicha waan hin qabneef namoota 90 ol qabanii waajjira ganda duwwaa 1 fi duwwaa 2tti hidhanii bulchuun ganama barii nama tokko irraa qarshii 2,000 irraa guuruun gadi dhiisanii jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Yeroo hawaasni maaliif seera hin jirre nutti baastu halkan walakkeessaan hirriba irraa nu kaasuun maaliif barbaachise akka waan nuti halkan kana bannee bulluutti ganama maaliif nutti hin dhufne ijoollee keenya rifachiisuun maaliif barbaachise jedhanii namoota gaafatan mana hidhaa kana keessaayyuu hin baatan isin warra ilaalcha addaa qabudha jedhanii doorsisaa turuun dabalataan addeeffameera. Godina Boonnoo Beddellee aanaa Daabboo Haannaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota dararuu fi hidhaatti darbachuu hammeessan. Jaal Heeran Gameessaa dabalata qabdi. Boonnoo Beddellee aanaa Daabboo Haannaa ganda Qaarkaa jedhamu irraa torban darbe keessa waraanni Abiyyi Ahimad dargaggoota maqaan isaanii Dabalaa Mulunaa fi Gammachuu Ibraahim kanneen jedhaman badii seeraa tokko malee reebicha ulfaataa qaama laalessuu irratti raawwachuun hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa timanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun aanichuma ganda Tuulamaa keessaas yerooma wal fakkaataatti dargaggoota maqaan isaanii Wabii Daggafaa fi Efreem Kennisaa kanneen jedhamanis hidhaatti darbatanii jiraachuu itti dabaluun eeranii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoonni kunneen barattoota siyaasa tokkollee keessaa hin qabne jaleewwan sirnichaa garuu sababa sobaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun hidhanii dararaa jiraachuu dubbatu. Oduu Arabiyyaa biyyoonni Arabaa fi Musliimaa hedduun karoora Gaazaa pirezidaantii US Ameerikaa Tiraampiin dhiyaate simatan. Guutuu gabaasichaaf Jaal Haacaaluu Roobaa. Ministeeronni haajaa alaa Saudi Arabiyaa, Joordaan, United Arab Emirates, Indoneeshiyaa, Paakistaan, Turkii, Qaatarii fi Masrii ibsa waloo wiixata kaleessaa kennaniin tattaaffii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Gaazaa xumuruuf taasisaa jiran simataniiru. Akka ejensiin pireesii Saudii SPA jedhutti ministeeronni dhimma alaa kunneen hooggansa Tiraampii fi tattaaffii garaa irraa waraana Gaazaa xumuruuf godhe akkasumas dandeettii daandii nagaa argachuu danda'u irratti amantaa qaban mirkaneessaniiru. Erga Tiraamp baatii amajjii keessa gara aangootti deebi'anii booda daawwannaa tafaanee isaanii taasisaniin hoogganaan Israa'el mirgaa kun hariiroo biyya isaanii isa barbaachisaa ta'e cimsuuf yaalaa turaniiru. Hooggantoonni biyyoota dhiyaa hedduun torban darbee Ameerikaa fi Israa'el mormuun mootummaa Palestiin sirnaan fudhataniiru. Tarkaanfiiwwan beekamtii kennuu kana akka badhaasa Hamaasiif kennameetti cimsanii kan qeeqan Tiraamp Netanyahuun bu'uura waraanaa naannoo Palestiin keessatti gaggeeffamaa jiru xumuruu fi booji'amtoota hafan bilisa baasuuf waliigaltee akka argatu barbaadaa turaniiru. Kunis pirezidaantiin yeroo duula filannoo pirezidaantummaa bara 2024 wal dhabdee kana dafee xumuruuf dhaadatanii turan. Ibsa waloo isaanii keessattis dippiloomaatonni olaanoo Arabaa fi Musliimaa barbaachisummaa tumsii Ameerikaa waliin taasifamu nagaa naannichaa mirkaneessuu keessatti cimsanii dubbataniiru jechuun Al Arabiyaan gabaaseera. Qaaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii diinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan ABO waboo biyya alaa godina giddu galeessa bahaa fi baha fagoo
waboo gamtaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman jalatti gurmuuleen ijaaramanii jiran marsaa 13ffaaf buusii ji'aa fi gumaacha araata biyyoolessa Oromiyaaf waadaa galanii turan walitti qabuun galii taasisanii jiru. Akka kanaan gurmuun tumsa waboo magaalaa Edan Yaman kibbaa buusii ji'a afraffaa hanga ja'affaa bara 2025 riyaala Yaman kibbaa 300 gumaacha araata biyyoolessa Oromiyaaf riyaala Yaman kibbaa 120 idama riyaala Yaman kibbaa 584 gurmuun tumsa waboo mooraa baqattoota Alkaaraas buusii ji'a afraffaa hanga shanaffaa bara 2025 riyaala Yaman kibbaa 230 yookiin doolaara 140 walumaa galatti gurmuuleen lamaan asii olitti maqaan ibsaman riyaala Yaman kibbaa 814 gara qarshii Empire Itoophiyaatti 76 waboof gumaachanii jiru. Xumura irratti sabboontonni kunniin hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO waboon geggeeffamaa jirtu galii isaa ga'utti holola afaan faajjii fi burjaajii diina alaa fi keessoon jaarmiyaa ABO waboo laaffisuuf carraaqamuu fi oofamu kutannoo fi murannoon dura dhaabbachuun fashaleessaa gumaacha waboof taasisan kan kanaan duraa caalatti cimsanii kan itti fufan ta'uu dhaammachuu isaanii gabaasaa. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti diina du'aa fi madoon adabuun mooraa tokko keessaa qulqulleesse. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti fudhatu jabeessuun injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Haaluma kanaan tarkaanfii har'a ganama barii onkoloolessa 2025 godinicha aanaa Jaardagaa Jaartee bulchiinsa magaalaa Luugoo keessatti loltoota Abiyyi Ahimad magaalicha maadheffattee jirtu irratti mooraa isheetti seenuun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun boombiin waadee tarkaanfii fudhateen mooricha keessaa ari'ee baasuun barbadeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota Abiyyi Ahimad irraa 30 ol ajjeesuun 22 madeessee 18 harkaan qabee jira. Gama meeshaatiinis qawwee AKM 23, rasaasa AKM 2000, boombii 5, uffata waraanaa, galaa waraanaa fi kanneen kana fakkaatan dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti fudhachaa jiruun humna diinaa hedduu du'a, madoo fi boojuun harcaasaa jiraachuun ni beekama. Tarkaanfii waboon fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Maqaan keenya Dirribaa Nagarii. Godina kee? Godinni koo Horroo. Aanaa kee? Aanaa Shaabu. Ganda kee? Boqqitoo Borraa. Gara yeroo kam gara kana dhufte? Baranuma booni barana qabanii waggaa 4 baqadhee waggaa 3 baqadhee afaffaatti na qabanii na ho'i dirqamna waani. Dirqamaan immoo fedhiidhaan? Dirqamaan qaba. Maatii ijoollee 8 irraa ammayyoon guddisuun jiru kunoo na beekamu. Amma immoo gala jedheen karaa wallaalee waani. Ayyee rakkoon hin jiru galatoon na kan gadhe. Maqaa kee guutuu ammaa kaafamuu kan Taantaa eenyu? Yaadataa eenyu? Godina kee? Godina Horroo Guduruu. Aanaa kee? Jaartee. Ganda kee? Bara kam gara kanatti dhufuu dandeessa? Bara 2017. Dirqama moo fayyaa isin dhufu? Soo godina keetii bakka irraa hojjettu? Tukuntaala hojjetu? Dirqamaa qabamtee gara kanatti? Malee fedha kee miti jechuudha. Ayyee galatoon. Maqaa kee guutuu ammaa kaafamuu? Tamasgeen Ittichaa eenyu? Ittichaa Joo. Godina kee? Godina Horroo Guduruu Wallaggaa. Aanaa kee? Aanaa Jaartee. Ganda kee? Yeroo kam gara kanatti dhufuu dandeessa? Bara 2017. Yookiin immoo dirqamaa dhufte? Osoo qabeenya jireenya dhuunfaa kee hojjetattu jireenya dhuunfaa ijoollee 8 ijoollee 6 irraan qabame. Ijoollee 6 osoo guddinataa jirtu ijoollee 6 irraa dirqiin qabamteeti gara kanatti? Dirqii qabamee fixaafiitu walii Ayyee galatoomii nagaan dha. Tu agaa kaafamuu? Godina kee? Abaaboo Guduruu. Horroo Guduruu Wallaggaa. Aanaa kee? Abaaboo Guduruu. Ganda? Bara kami gara sirna kanaatti kan dhufu? Bara 2017. Keetiin immoo dirqamaan gara kana dhufu? Bara kami gara sirna kanaatti dhufuun kee? Bara 2000 bara 2000. Aftaamuu Indaalee eenyu? Balaayii. Godina kee? Magaalaa Shaambuu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa. Aanaa kee? Magaalaa Shaambuu. Aanaa magaalaa Shaambuudha? Bareen gadda bara darbee dhuftee jechuudha. Fedhii keetiin immoo dirqamaa qabamte? Dirqamaan akkamitti qabamteeti?
Mana dhugaatii kan sirraa dhugaatii tiltaa'e. Dachaasaa Nuur Ginjaamaa ganda guddannee sirbaa keessa aanaa komposhaa Godinni kee Horroo Guduruu Wallaggaa. Horroo Guduruu aanaa komposhaa. Gabaree ijoolleen guddifaa mana namaarraa osoo gabaree boqqolloo naannachaa jiru maashiniin dha'ee boqqolloon qollee qaradhaa yaaballiin koo jechuudha. Kaabileen narra bultee halkan barbara namaatti naa qabdee dirqamaan na fittee kallattiin bahuun abee ammayyu kallattii bahuu abeen as dhabee taa'ee malee jaalladheen abbaa qabu haadha qabu ijoollee guddis ijoollee sadi tuudha. Isheen amma isaan maakila akkanumaa laalti gurii isheen geenye gabaree namaa garuu tikkee namaa garuu akkaataa kanatti dhufee malee dirqama